Yes. Harka fuune daawwattoota keenyaa kuni ODM dha as biyya Ameerikaa kutaa Massachusetts magaalaa Cambridge keessa kan isiniif darbaa jiru gootni jedha Caalaa Bultumee gaan har'a waan itti bara keessatti gootniin dhalataa aktiivistiin dhalataa hayyuun dhalataa wallaalaan dhalataa beekaan dhalataa qabsaan dhalataa hundumtu kunuu saba tokkoof gumaacha barbaachisaa ta'e inuma godhaa dogoggorallee ni dogoggora. Mata duree har'aa keessatti xiyyeeffannoon taajjabbii nama yeroo ammaa biyya Awurooppaa keessa jiraatu nama obbo Dammaqaa Nagaasaa jedhamu yookaan immoo maqaan oofishaalii isaa taajjabbii biratti inni ittiin beekamu Gannaqaa maqaa jedhamuun kan beekamu dhiifama inni gaafate ilaalchisee taajjabbiin xiinxala gabaabduu tokko qaba. Egaan hamma dhuma sagantaa kanaatti na wajjiniin ta'a ammas Caalaa Bultumeettan isin deebisa. Egaan daawwattoota keenyaa akkuma nama isinitti jedhee isinitti himee yeroo nama tokko xiyyeeffannu dhimmi keenya dhimma nama tokkichaa miti yookaan nama tokkorraa jibba qabaannee miti dantaa kan dhuunfaa kan ta'e yookiin waa liqeessinee fi waa nu dhowwatee yookaan innis waa nu liqeesseetu nummoo haalleeti miti. Haa ta'u malee gara tokkummaa keenyaatti yeroo baay'ee Oromoof Oromoo kan wal fichisiisu dantaa tokkotu jira. Dantaan sun immoo dantaa waloo dantaa dhimma Oromoof Oromummaati. Waggoota 3 arfan darban kana keessatti bifa barreeffamaatiin yeroo nama tokko nama 2 nama 200 irratti bobbaanutti nama sanarraa dhimma tokko yookiin kan dhuunfaa jiru dantaa kan dhuunfaa qabaannee miti. Haaluma kanaan amma nama kaleessa kana miidiyaa feesbuukii isaatti dhiyaachuudhaan dhiifama waan darbeef jedhee nama dhiifama gaafate keessaa nama tokkonii toorarraa qaba. Nama kana ammaaf piikchariidhuma isaan yookiin suuraa isaa isin agarsiiseen xiinxalatti darba. Namni kun fuula keessanitti haaranatti hin fakkaatu. Gaazexeessaadha. Nama miidiyaati. Aktiivistiidha. Qabsaadha. Nama cimaadha. Suurattiin kun garuu isheen kun suuraa yaadannooti. Sababiin isaa dhiifama sana duukaa xiqqoo akka waan itti dhaga'amuu ta'ee wanta jiru natti fakkaata. Kanaan wal qabatees xiqqoo aariidha natti fakkaata. Qabsoo kana keessa bubbuluurraan kan ka'e bu'aa bayii adda addaa arguurraan kan ka'e natti fakkaata. Harriin illee sammuu isaa guutteetti obbo Dammaqaa Nagaasaa. Maqaan isaanii inni jalqabaa Dammaqaasa ta'uu har'aa kaanee garuu maqaan isaa inni sirriin Dammaqaa Nagaasaa ta'uusaa akkanaa hubattan. Maqaa kanas tarii gara xumuraa xiinxalaa taajjabbii koo booda tarii maqaan kun duukaa hafaa fi maqaan kun irraa ka'aa laata kan jedhu walumaan murteessina. Egaan maqaawwan yeroo garagaraatti qabsoo kana keessatti uumaman keessaa maqaa hedduun mana keenya uumamanii ba'an waajjira taajjabbii kana uumamanii ba'an baay'eedha. Isaan keessaa Xawalwwaalleen beekamaadha. Abbaa qabaa beektu sunis abbaa sanaa. Isa kana immoo Gannaqaa jenna. Kana malee maqaa namoota hojii hojjetanii ammoo dogoggora tokko tokko irraa mul'atu maqaa isaaniif malu maqaa argataniiru. Maqaan sunis immoo beekamaa ta'ee uummanni miidiyaa hawaasaarra jiru ittiin waamuu akka eegalee fi yeroo tokko tokko immoo keessumattuu waan Xawalwwaallee kana muummicha ministeeraatii ka'ee hamma abbaa gadaatti jecha sana fayyadamanii ibsa kennaa turuu isaanii yaadannoo yeroo dhiyooti. Har'a isa miti, waa'ee jechootaa miti, waa'ee terminoloojii miti, har'a kan nuti haasofnu waa'ee burjaajii qabsoo keessatti namni tokko yeroo deebi'u gara Oromootti yeroo deebi'u
procedure yookiin tartiiba inni itti deebi'u maal fakkaata kan jedhu sanarratti wal qeequu barbaadeetani. Akkuma beektan waggaa 2 yookiin waggaa 20 nama miitee toora 2 yookiin toora tokkoon dhiifamaan jalaa galuu hin dandeessata. Sababiin isaa keessumattuu kan akka uummata keenyaa uummata garraamii kanaa keessatti waan xinnoo jettee waa baay'ee balleessitee garaa dhiifamaa uummata kanatti deebitee dhiifama gaafatu jettu uummanni kun harka sii rukutuun waan amaleeffatameedha. Nama dhiifama gaafatuuf dhiifamni hin ta'iinii jedhee miti. Namni dhiifama gaafatu, namni balleessaa isaarraa deebi'ee dhiifama gaafatu tokko nama goota, nama hayyuu, nama beekaa, nama obsa qabu, nama guddaadha jechaadha. Kanaaf nama dhiifama gaafatu qabsoo keenya keessatti kabajaa kennaa fi simadhaa. Garuu immoo barsiisaa. Har'a dhiifama isaa fudhannee fi kaa'eetan barumsa kennuufii barbaade. Har'a as waajjira koo kanarraa dhiifama isaa Oromoos bakka bu'ee fudhadheefiin garuu barumsa isa keessaa ba'uu hin dandeenye. Barumsa ta'uu kennuun barbaadee isa dhagaa amma kanan toorarra jiruuf. Kanaaf muuziqaa kana booda kan inni afaan Oromootiin barreessee fi kan hayyuun tokko immoo afaan Amaaraatti hiikeef kallattumaan afaan isaa keessaa kan bahen fuula miidiyaa hawaasaa isaarraa fuudheetan iskiriinii kanarratti isiniif dubbisa. Isa booda dhaamsa koo iddoo xixinnoo lamatti qoodeetanii dhaamee fiitanii dammaqaa wajjin kanumaa wal biraa galla. Ammas muuziqaa kana wajjin. Akkuma beektan daawwattoota keenyaa dhugaan daboo hin qabdu. Dhugaan daboo hin qabdu gaafa isiniin jedhu dhugaa tokko gaafa fuulleeffattanii dhugaa duukaa deemtanii daandiin dhugaan irra deemtu daandii qal'oodha. Daandii qal'oo sana keessatti eebuun jiraachuu mala, kufaatiin jiraachuu mala, dadhabbiin jiraachuu mala, kophaa ta'uun danda'ama ta'a, beela'uun jiraachuu ta'a, kophaa ta'anii firri nama gatuun, maatiin nama dhiisuun jiraachuu ni malata. Warri kitaaba qulqulluu dubbisuu jaallattan, keessumattuu kitaaba qulqulluu kana warri dubbisuu jaallattan waa'ee seenaa Yoosefiin beektu jedhee yaada. Sun waan kitaaba qulqulluun wal qabatuuf, quraanaan wal qabatuuf, onnachiisa wal qabatuuf qophii koo dhaamsa galgalaati waan ta'eef amma as keessatti hin fidu. Garuu immoo namni haqa qabatu hawaasa keessattis, Oromoo keessattis ta'u, addunyaa makamuu keessatti namoonni dhugaa qabatan yeroo baay'ee karaa qalloo irra deemu. Fira baay'ee hin qaban. Dinagdee hin argatan. Wacanii, sobanii, kijibanii, fakkeessanii daboo waammatan waan ta'eef rakkoo adda addaa arguu ni malu ta'a. Isa sana xiinxala koo gara dhumaa keessattan itti deebi'a. Amma garuu akkuma waadaa isinii galee na duukaa yaadaan fuula feesbuukii isaa kaleessaa bira dhaqaatii waan Dammaqaa Nagaasaa warra nan hubanneef xiqquma yaadachiisuudhaaf jedha mata dureensaa. Warra nan hubanneef dhugaattuu hubachuu qabnaa ilma keenya kana, obboleessa keenya kana. Kanaafi waa ibsate, waan inni ibsate sun nuuf barumsa waan ta'uufanii dubbisuudhaaf miidiyaa koo, atteenshinii miidiyaa koo waan fudhatee fi as fiduun barbaade. Waa dhimma nama tokko miti ammas naa hubadhaa. Dhimma waa barachuuf jennu tokkotu jira. Warra nan hubanneef xiqquma yaadachiisuudhaaf ani Oromoodha. Oromiyaa bal'oon biyya kooti. Roorroo, sadoo fi gadadoo uummata keenyaa irratti waggoota 150 ol raawwatamaa har'a ga'e kana dantaa bubutuu
kamiifuu jecha kabaja mirga saba kiyya gonkumaa hin jijjiiru. Dabarsees ilaadhu. Kaleessas xiiqii sabboonummaa Oromummaa ijoollummaa koorraa kaasee itti guddadheetu akka ilma Oromoo tokkootti belbelchee qabsootti na dabale. Sababa kanaanis miidhaa fi bu'aa ba'ii hedduu keessa qaxxaamureera. Ergan biyya kanatti deebi'ellee kan dubbatamee dhumu miti. Qaawwaa argame hundaan dantaa Oromoo eegsisuudhaaf jechan tattaaffiin gochaa ture keessattuu qomoo koo Oromoo dallansiiseera yoo ta'e dhiifaman gaafachuu barbaada. Yoo ta'e ishee jettu sirreeffadhurraa kan hafee dhiifaman gaafachuu barbaada isa jetteef harka walitti reebaa fi dhiifama gaafadhu. Adeemsa keessa namuu ni dogoggora. Dogongora isaarraas ni barata. Garraamummaa Oromummaa irraa kan ka'een warri akka koo dogoggoran hedduun ni jiru dhugaadha. Nutis isaanuma hordofnee waan baay'ee dogoggorreerra. Haa ta'uutii garuu har'as borus giddugalli kiyya saba koo Oromoodha. Dogongoroota adeemsa amma keessatti hojjetaman kan dantaa uummata Oromoo miidhudha jedhee yoon amane abadan saaxiluurraa of duuba hin jedhu. Lubbuu qeerroo fi qarree akkasumas gootowwan qabsaa'ota Oromoo kumaatamoota itti wareegamanii lafee isaanii caccabsanii fi dhiiga isaanii dhangalaasanii asiin nugaan gonkumaa salphaatti isaan ilaaluu hin dandeenyu. Uummanni keenya keessattuu shiroota tokkummaa isaa diigan irraa jabeessee akka of eeguu carraa kanaan dhaammachuun barbaada. Tokkummaan keenya yoo cimsinee eegganne galma ga'uuf yaannu sana abadan hin hanqannu. Yeroo ammaa kanatti akka Oromoon giddugaleessaa waan hunda dhuunfatee Oromoota qomoosaa naannawaa biraa miidhaa jirutti ta'e jedhamee ololli afarfamaa jiru shira guddaa of keessaa qaba. Oromoon giddugaleessaa yookiin shawaa gonkumaa kana hin yaadu. Shirri Oromoo walitti diinomsuu kuni shira warra humna Oromoo dadhabsiisuu barbaadu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Oromoon wal malee uumaa hin qabu. Aanteensaa isuma waliisaati. Aanteen Oromoo giddugaleessas shawaas Oromoo Siikoo Mandoo, Oromoon Wallaggaa, Oromoon Harargee, Oromoon Booranaa fi Gujii, Oromoon Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa akkasumas Oromoon Walloo Kamiseeti. Nuti dhiiga tokko, biyya tokko Oromiyaa walitti qabna. Sabboonummaan, Oromummaan cancala kaayyoo Oromummaa hunda keenya walitti hiitudha. Nutis ormas hin jibbinu. Baroota dheeraadhaaf akka saba cunqursaa dorgomaa hin qabne jala tureettu haaloon baanee hin jiru. Kun immoo har'allee gara laafummaa keenyaan miidhamaa jiraachaa saboota biroof kabajaa qabnu agarsiisa. Orma jiraachisaa ofiin miidhamaa jirra. Fuulduratti garuu kun daangaan itti godhamuu qaba. Gaaffiin Oromoo akka sabaatti qabu hedduudha. Uummanni keenya hooggantoota isaarraa afaan banee deebii isaa eeggataa jira. Gatiin wareegama isaas biyya kana keessatti bilisummaa akka sabaatti gaafachaa turee fi walqixxummaadha jedheetu amana. Abdiin eeggataa jiras. Gaaffii isaa baroota dheeraadhaaf gaafatee wareegama hadhaawaa itti kanfalaa as ga'e xumura itti gochuudhaaf uummanni keenyas tokkummaa isaa eeggachuun murteessaa akka ta'e carraa kanaan yaadachiisuu barbaada. Uummanni guddeessi akka Oromoo tokkummaa isaa tikfannaan mirga isaa gootummaatti gonfachuudhaaf hedduu isa hin dhamaasu. Biyya kana keessatti tuffii jalaa ba'ee kabajamee biyya isaa Oromiyaa bal'attuu irra jiraachuudhaaf furtuun guddaan tokkummaadha. Ammaaf kanuman jedha. Isa hafe tartiibaan yeroo biraa walitti deebinaa jedha Dammaqaa Nagaasaa. Barreeffamuma sanaa Dr. Tolamaariyaam Fufaa Teessoo namni jedhamu Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti ogeessa afaaniiti, linguistiksiiti jechuudha. Inni immoo gara afaan Amaaraatti hiikee na eeyyamtuu yoon dubbise ta'ee tarii yeroo keenyas guba ta'ee anis immoo qubee jaraa xiqqoo waan rakkoo wayii qabnuu fi tarii
yoo fedha keessan ta'e gara dhumaarratti dubbisaa amma garuu dhaamsa koo irrattanii fuuleffadha. Dhaamsa koo dabarfadheen yoo Amaarinyattis duukaa nuugati jettanii hiikamee fuula Dammaqaa Feesbuukii Dammaqaa Nagaasaa jalatti maxxanfameera. Yoo nu fayyada ta'e nan dubbisa yoo isin dubbisi jettan. Amma gaa barreeffama sana ija ogeessaa afaaniitiin yoon ilaale rakkoo xixiqqoo ni qaba. Rakkoo xixiqqoo ni qaba. Ishee xixiqqoo sana garuu nan dhiisaaf. Amma ijoo koomti waan ta'eef ishee. Jechuun dhiifama gaafattee dhiifama sana fuulii gochuu didde. Qulqullummaadhumaan yaa Oromoo koo naa dhiisaa jechuun utuu sirra jiru tarii maaloo jechattii kanaa nuti barsiisota afaanii turre waan ta'eef jala murree eksiisitti laanna waan akkasii. Kanaaf akka sanatti yoon edit godhe yoon gulaale waan baay'een keessaa baasa wantoota ati dhimma adda addaa irratti kaaste. Haa ta'u malee akka gireeditti barreeffamichi gireedii gaarii sii kennisiisa. Maaliif waan poozitiivii ta'e waan Oromoon silaa Oromoo qulqulluun tokko jedhu jette waan ta'eef isa sii kabajeetan gama jabina isaa irrattanii yoo sii fudhee'oo yoon gama jabina isaa irrattanii fudhaa Dammaqa. Dammaqa yeroon siin jedhu dammaqoota kumaatama barsiisuufan malee waa'een kee hamma kanatti dhiishuu guddaa naa ta'e miti. Ati nama tokko nama akka beekan garuu barumsa sirraa barannaa. Nama irraa waa baratu miti. Namni tokko badii isaarraas gaarummaa isaarraas waa baratu waan ta'eefani har'a abbaa xiyyeeffannoo si godhee qophii taajjabbii keessatti. Taajjabbii keessatti irra caalaatti faarfamuuf illee hin eeginaa garuu rakkinichi sun hadhaa mi'aa. Dammaqa qabsoo ati seenaa Oromoo keessatti goote baay'ee gati jabeessadha. Biyya keessaa hamma rakkina biyya ollaatti. Biyya ollaa keessaa hamma biyya sadaffaatti namoonni keenya simataniitti karaan sololoo natti hin fakkaatu. Bu'aa baay'ee ati keessa dabarsitee deemtu salphaallee miti. Oromoo kanas injibbita natti hin fakkaatu. No. Yeroo tokko nan yaadadhaa aarii ati warra Oromoo abaa'oo shanii maaloo jettetti duulaa turte sana miira keessii hubadha. Akka ati si hubadhu akka jaarmichaa ta'ee utuu hin taane akka nama waa hojjechuu barbaade wanti sun galma ga'uu dhiisee abdii isa kutu tokkotti eekamuun kee irratti aaruun kee badii dhees baay'ee lakkaa'u. Nama jaallatu qomata malee namni nama hin jaallanne maal qomatta? Ani amma ati diinaa baa'uti jedhee sin farraju danda'e. Maaliif naan hin jettu? Namni iyyuu ilmoon iyyuu abbaa sana abbaa ishee dhashe sanatti boosti malee aarti malee dheekkamti malee abbaa ormaatti miti. Garuu akka ati yaaddeef akka beekan yaadeef akka tola isaaf gammachuun yaadan sanaa wanti fiigee bakka ga'uu didde tokko waan jiruu fi atis gidduutti irraa dogoggortee jara warra karaa qaxxaamuraatiin dhandhee achi galla jedhan sanaa duukaa baallee baasteetu kaatte. ODM namni miidiyaa masaa faarsaa jiran. OMN keessatti gumaachi ati goote salphaa miti. Mindaa Jawaar Mohammed sini kaffalu nan beeka. Mindaa OMN sini kaffalaa ture beeka. Jechuun saaxilaa sin ture hagas mara miti. Mindaaf hojjechaan ture sin. Hojii ati yeroo qabsoo waan yeroo sana yeroo ni biyya kana dhufe interview na goote miti kanan si jajaa jiru amma hunduu miidiyaa qabna. Isa utuu hin taane rakkoo miidiyaa kan dhuunfaa sirraas qabaadhee utuu hin taane dadhabbii tokko malee yeroo sini halkan utuurra fiin qabsoon kun bara 2016-17 sanaa OMN-dhaan gaazexeessitoonni OMN yeroo sanaa hojii sin gootanii nama taa'aa bulu waanan ta'eef hinuma si arga social media irratti.
Maaliif yoo jette odeeffannoo biyyaa fuutaa qilleensatti qindeessitaa maal gootaa gatiin dadhabbii keetii siif laatamne arganne gatii dadhabbii kee. Ammoo gatii dadhabbii kees nurraan barbaadu. Maaliif Oromoof yeroo hojjennu gatii nuyi Oromoorraa barbaadnu tokko iyyuu hin jiru. As taa'ee lafuu kootiin Oromoo birrinaa kennisiif akkasiin jedhamu saba qabsoo keessa jirru waan ta'eef waan goonu hundi gumaacha. Gumaacha qabsooti. Kan nuti Oromoorraa waa barbaannu gaafa bilisoomnedha. Gaafa bilisoomnee biyya arganne dhaqnee iddoo qabannee tarii yoo lubbuun jiraanne hojii ogummaa keenya hojjennee miindaa nyaanna ta'a. Gatii dadhabbii keenya innu. Garuu hamma saba qabsaa'u taanetti hamma saba garbummaa keessa jiru taanetti Oromoo kanarraa waa hin eenyu waa nuu godha jennee. Maaliif jennaan atis innis isheenis hundumti namaayyuu qabsoo kanatti fal'aana tokko dadarbataa jira malee taa'aan jiru waan ta'eef eenyu keenyayyuu eenyurraa waan eeggannu. Kanaaf OMN keessatti qabsoo ati goote guddaadha. Baay'ee guddaadha. Inni ati gaafa biyya galtu warri biltiginnaa kun xiqqoo dibbee sitti reebdee Jawaar irratti si hololchiisuudhaaf waan tokko goote naa gala innis inteenshiniin sunis bakka kee hiriyaa kee tokko fudhataniiru natti fakkaataa hiriyaa kee mas bira jiru kana utuu dubbannu qeeqni tokko jira. Tarii siin jiru sooshaal miidiyaa kanarraa. Dammaqaadhaaf tarii miidiyaarra hojjechuu waan barbaaduuf iddoo namichi kun argate sana waan dhabeef siin jiru warri biltiginnaa. Isa warri biltiginnaa siin jiran akka nama survey sooshaal miidiyaa hojjetuutti ani aktiiviidha sooshaal miidiyaa irratti baay'een analyze godhee fidee maayinni kun iji isaa hin ilaala waan ta'eef akka sanatti waa dhabeetu nu biraa siin jedhan malee dhuguma qabsaa ta'uu isaatiin achi nurraa dugda nutti gatee siin jechaan jiran warri biltiginnaa. Isa kanaaf inni kun kan inni barbaade isa kanatu waan gagam godhee fi waan jedhanis qabu ati garuu dhugaan si bira jira ta'a. Dhugaan siif waaqa kee bira jira. Rakkoon qabu. Akka kootti garuu tajaajilli ati gochaa turte sun maqaa gannaqaa jiru kan si moggaase. Yeroo maqaa kana si moggaasu utuu filter hin godhin calalli beektaa. Chemistry keessatti filtreeshinii baratteetta. Filtreeshinii amma utuu waa tokko hin calalliinuma gadi naqaa turte. Waan aktivistoonni keenya hojjetanii akka isaan waan waaqa ta'aniitti warri kaan immoo akka waan isaan hamoo ta'aniitti akka sanatti yeroo atitti gara miidiyaarra turte sana loogdetu ture. Loogii fi xixinnoo ishee sanaan amma kakaasee madaa walitti kaasuu waan hin barbaanneef akeekeedhuma maqaa sanaa sisimaayyensii kennee dhugumas immoo sisima ture matichi. Har'a egaa yeroo biyya galtees sabarree darbe kanas as deemamtee lafa xiyyaaraa deemtee suuraa kaatee jeneraalota duukaa suuraa kaatee maal gootee akka yeroo sanaatti biltiginnaan kun amma gaaffii Oromoo hunda deebistee akka taawwitetti ta'uu danda'a hin beeku malee akkas ture. Nu garuu waggaa 4-5 dura gadi teenyee qubaa luqqaanee taajjabbiidhaan lakkii biyyi ijaaramu biyya akkasii miti jennee nu dhaga'uu diddaniif dammaqaa koo. Hin dhaqxanii didichitanii dhaqxanii hin taane dammaqa. Hin taane. Maaliif jennaan sirnichi Oromoodhaaf hin ijaaramne. Ammallee ati Lammaa Magarsaa fudhattee gadi baateetta. Natti hin fakkaatu dammaqaa koo na hubadhu biliisa daraa waaqa'oo na hubadhu. Just Masihii inni jiraataan isa dhaasa dhufu kana jedhaniitu warri yerootti bara Yesuus Kiristoos dhalatetti waan kan biraa eegu turan Yohaannis cuuphaadhaan maaloo inni sun siingal waan ta'eef warra Baaybiliitiif lallaba isa. Amma Lammaa Magarsaa kanas Masihii yookiin mootii Oromiyaa bilisoomsuu fi impaayera Itoophiyaa tooratti galchu jettee eegaa jirta yoo ta'e dammaqee jedha dammaqaa koo amma gannaqaa sirraan kaasaa hin dogoggorii akka gootu
miidiyaa tokko gara biyyaatti bantee taayyeen fa'aa eeyyama sii kennanii oofisii sii kennanii maal gochaa turte miti dhaqeetu Dooktar Nagaasaa Nuubiyaa jedhee banate an keessan gatee siin geggeessanii. Ogummaa qabdu kanaan biyya orlaa jirta yoo ta'e Awurooppaa jirta yoo ta'e kottu beekan fa'aa wajjin ijaaramiiti miidiyaa cimaa tokko saatilaayitii walitti showuu amma Oromiyaa diaspora kana keessa baay'ee taate kana walitti qabnee anis dandeettii xiqqoo qabaatis qabda namoota akka keenyaa ijaarree saatilaayitii bakka tokkoon gadi baana isa booda nama jala fiiguu dhiifnee dhimma jala fiigna. Jawaar kee, Lammaa kee, Daawud Ibsaa kee, Kamaal kee, Maaloo kee, Mararaa kee, Baqqalaa kee miti. Kottu habaddu jarri isaanin dhiisi. Kottu Oromoodhaaf, Oromiyaadhaaf, impaayirri sun waggaa 50 waggaa 100 itti aanutti waggaa itti aanutti maalitti adeema kan jiru hayyoota humna biyya alaa kana jiru ijaarree qindeessinee sanarratti saatilaayitiidhaan Oromiyaa keenya keessa asii gad xop jennee buunee humna ala jiru kana yaada barbaade hadeeggaru Oromoo irratti afaan Oromoo irratti Oromummaa irratti walii gala sabni keenya. Fayyuma wal qorqinee wal nyaanna malee nan beeka waan irratti walii gallu tokko jira. Innis Oromoo irratti Oromiyaa irratti hundi keenya walii galla. Kottu kanaafu imbilisoomna hin shakkiini lammaati eegdus ta'uu dhiisuu malaa hin boo'inaati badaama himimmaan harcaastanii lammaadhaafis hin boo'inaati. Lammaa akkuma nama tokkotti akkuma hinuman jaalladha akkuma jaallattu. Garuu is not the ultimate solution miti namichi. Kan nu qabee jira maal taateeti baale abiin abbaa gadaan ilma abbaa gadaan hin jenneesin. No, dubbiin achi hin jiru dubbiin soqamee bahuu qabu baree gajjallaa jira lammaanuu kaasuu hin danda'u dammaqaa. No, lammaan hin kaasu humna lammaan kaasu miti humni biyya sanatti qirixamee jiru namana humna kaasuu dandeenyudha garuu. Gaafa walitti dhufne joornaalistiidhaati. Just maqaama kana fuudhu aktivistiidha nan beekaa. Quuqamaa sabaati. Ammoo nama keessumsiisuu, nama mariisisuu hin dandeessaa joornaalistiidha. Kottuu saba keenyaa ijaaru. Hiriyoota kee ijaari. Walitti nu qabi. Hayyoota walitti qabi gara Awurooppaa kanaa. An asi Ameerikaa irraa sin gargaara. Kanatu nu baasaa. Ani asii gadi mataa si cabsuu hin dhufne har'a. Mataa asii gadi si cabsee si salphisuu no. Hojii gaarii gooteetta. Amma immoo deebitee dogoggoreera jetteetta. Bor immoo deebitee ammas immoo nu jalaa hin galagalii. Sodaan koo isa yeroo baay'ee. Hin deddeebitu ijoollee. Qabsoon Oromoo inuma galmagaa. Ati keessaa buutus beekan keessaa darbatamee obbaasus qabsoon Oromoo inuma galmagaa. Gaafa sana taajjabamna. Kanaafi asis achis lib hin jedhin dhaabbadhu. Waaqayyotu si jiraachisaa. Dhimma ishee namni barbaadde sirraa duddaa galagalchatu. Biyya faranjii jirtaa. Qodaa miicine biddeen nyaachuu dandeenya. Maaloo goonee biddeen nyaachuu dandeenya. Nama jalan fiitiin. Kaayyoo jala fiignaa kottu. Kaayyoo jala fiignee qobaama keenyallee taatu yaada mariisifnee yaada bilchaataa gadi baafneetu Oromiyaa ati hawwitu sana. Oromiyaa ani hawwu sana. Oromiyaa hunda geessu sana hin ijaarranna. Yoo moddantaa Oromoo kana impaayera sana keessatti illee hin eegsifna yoo jennes hin hojjenne isas. Oopshinii lamaanuu qabna. Yookaan citteen baane yookaan maaloon taane nuun jedhe Dooktar Zalaaleen. Yoo hin baana jennes daagnee hunkuteessinee miliyoona 60 of ijaarree biyya keenya keessatti here we are jenna. Yoo barbaannes aammachuu beenna jetta miti saba kana walitti aammanneetu sabaaf sablammii biyya sana walitti aammannee dantaa Oromoof Oromiyaa gita isaa gahu kabaja isaa malu kennisiifneetu dammaqa. Hin jiraachifnaati lip achina jalaa hin jedhiin. Si qofaanan jechaa jira miti. Warra teessee na laaltu kanaanis jechaa jira. Lip hin jedhiinaa.
dhaabbadhaa ilaala. Ija qara qabaadhaa. Waan itti deemaa jiru kana ilaala. Kanani isinii dhaama yoo natti kolfuu baattani barreeffama Tola Maariyaami Dr. Tola Maariyaami barsiisaa keenyadha Yuunivarsiitii Finfinneetti. Isaantu gara afaanii Amaaraatti hiikaniif maaliif akka isaan hiikaniif anaaf ammayyuu gaaffiidha. Natti tole moo Amaarri akka dhaga'utti jedhaniitu waan dhiifamaa Dammaqaanii gaafate kana akka Amaarri dhageessutti jedhani ta'ee darbee moo baay'ee ishee biltiginnaan kun afaan keenya hin dhageessu. Biltiginnaan achis jirti miti reemu. Wannoo kanaaf afaan isheen dandeessuuni hiikaniifitu hayyuun kuni Amaarinyaatti hiikaniifi isa sana yoo dubbisinaan jettani achumaani dandeettii Amaarinyaa kana wannoo tume muuziqaa xiqqoo booddeen xiqqoo Amaarinyaa yeroo dubbisuuf ka'u xiqqoo nanannaasisti waan ta'eef muuziqaa kana booda nuuf tasgabbeesseetanii Amaarinyicha dubbiseetanii achumaan sin geggeessa daawwattoota keenya. Akkas jedhagaa afaan Amaaraatti dhaamsi kee Dammaqaati kaleessa Facebook irratti dhiifama gaafattee barreessite doktaricha akka inni hiiketti akkas jedha. ያላስተዋሉትን ትንሽ ለማስታወስ ነው። እኔ ኦሮሞ ነኝ። ሰፊዋ ኦሮሚያ አገሬ ናት። ለ150 ዓመታት በህዝባችን ላይ የደረሰውን ሮሮ ሰቆቃና ችጋር ረስቼ ለማንም ውራጅ ጥቅም ብዬ ህዝባችን መብት አልለውጥም፣ አሳልፈም አልሰጥም። ትላንት የኦሮሞ ብሔርተኝነት ስሜት ከልጅነቴ ጀምሬ ያደግኩበት እንደ አንድ ኦሮሞ አነሳስቶ ከትግል ቀላቀለኝ። ከዚህም የተነሳ ብዙ ስቃይና ውጣ ውረድ ውስጥ አልፌያለሁ። ወደ አገር ቤት ከተመለሱ በኋላ እኔ ያለፍኩበትን ተናግሬ አልጨርሰውም። በተገኘው አጋጣሚ የኦሮሞን መብት ለማስከበር ባደረኳቸው ጥረቶች ውስጥ አካሌ የሆነውን የኦሮሞን ህዝብ አሳዝኜ ከሆነ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ከሆነ ከንጀቱ ነጥንቶን በአካሄዱ ውስጥ ማንም ሰው ይሳሳታል፣ ከስህተቱም ይማራል። ከኦሮሞ ቅንነት የተነሳ እንደኔ የተሳሳቱ ብዙዎች ይኖራሉ። እኛም የተሳሳቱትን በመከተል ብዙ ተሳስተናል። ይሁን እንጂ ዛሬም ነገም ማዕከላችን የኦሮሞ ህዝብ ነው። አሁን እየተካሄደው ባለው አካሄድ ውስጥ የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም የሚጎዱ ነገሮች ካጋጠሙን ከማጋለጥ ወደ ኋላ አልልም። የቀሮና ቀረን እንዲሁም በሺ የሚቆጠሩ የኦሮሞ ታጋዮች ተሰውተው አጥንታቸውን ከስክሰውና ደማቸውን አፍስሰው እዚህ ድረስ ያደረሱንን አቅሎ ማየት ከቶም የሚቻል ጉዳይ አይደለም። በዚህ አጋጣሚ ህዝባችን አንድነቱን ለመናድ የሚካሄድ ሸሮችን ነቅቶ ራሱን እንዲጠብቅ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አንድነታችንን ጠንክረን ከጠበቅን ወደ ግባችን ፈጽሞ ሳንደርስ አንቀርም። 4 ነጥብ ይደርትከናል። አሁን የሸዋ ኦሮሞ ሁሉንም ነገር ተቆጣጥሮ ሌላ ቦታ ያለውን ኦሮሞ ላይ ጭቆና እያደረሰ ነው ተብሎ የሚወራው አሉባልታ ትልቅ ሴራ በውስጡ ይዟል። የሸዋ ኦሮሞ ፈጽሞ ይህንን አስቡ። ይህ ሴራ የኦሮሞን ኃይል ለማምከን የሚፈለገው አካል እንደሆነ ማስተዋል ያስፈልጋል። ኦሮሞ ያለ ኦሮሞ ምንም የለውም። የሸዋ ኦሮሞ ወገን የአርሲ፣ የወለጋ፣ የሐረርጌ፣ የቦረናና ጉጂ፣ የጅማና ኢሉ አባቦራ እንዲሁም የወሎ ኦሮሞ ሁሉም አንድ ነው። እኛ አንድ ደም ነን። ኦሮሚያ የምትባል አገር በጋራ እንጋራለን። የኦሮሞ ብሔርተኝነት ሁላችንም የምታስተሳስረን ገመድ ናት። እኛ ሌላውን ብሔረሰብ አንጠላም። ለረጅም ዘመን በጭቆና ስር እንደቆየ ህዝብ የወሰነው ብቀላ የለም። ይህ ደግሞ ዛሬ እንኳን ባለን ርህራሄ የተጎዳን
ለሌላው ብሔረሰብ ክብር መስጠታችን ያመላክታል። ሌላውን እያኖር እኛ ራሳችን እየተጎዳን እንኖራለን። ለወደፊት ግን ይህ ገደብ ሊኖረው ይገባል። ኦሮሞ እንደ ህዝብ ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉት። ህዝባችን ከመሪዎች ጥያቄዎች መልሱልኛል ብሎ አፉን ከፍቶ በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። የመስዋዕትነቱን ዋጋም ነፃነት፣ እኩልነት ነው ብሎ ያምናል። በተስፋም መልስ አገኛለሁ ብሎ እየተጠባበቀ ነው። ለብዙ ዘመናት ሲጠይቃቸው የነበሩ ጥያቄዎች መልስ ያገኙ ዘንድ መራራ መስዋዕትነት ሲከፈልባቸው የነበሩት ጉዳዮች መጨረሻ ያምር ዘንድ አንድነቱን መጠበቅ ወሳኝ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። እንደ ኦሮሞ ያለ ታላቅ ህዝብ አንድነቱን ከጠበቀ መብቱን ሙሉ በሙሉ ለመጎናጸፍ ብዙ አስለፋውም። በዚህ አገር ውስጥ ሳይናቅ ተከብሮ ለምለምቱ ኦሮሚያ ውስጥ ለመኖር ትልቁ ቁልፍ አንድነት ነው። ለአሁን ማለት የምፈልገው ይሄው ነው። የቀረውን በቅደም ተከተል ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ጀዳ አፋን አማራት ጋፋ ይከሙ ደመቃ ነሚቸ ገራ አፋን አማራት ዋን ከነ ሂኬ ገለቶሚ ናጀዲን ኡቱ አነቲ ኤርጊቴ ተተይ ወጋ tokkotti hiike siifin deebisu sababinsa afaan jara kana baay'een rakkisaa ture waan ta'eef akka ijoollee qubeetti gaa hamma kana irraa sii dubbisuu danda'uun kooyyuu amaariñaadhaan kitaaba amaariñaa tokko bittee utuu na badhaasteeyyuu natti hin balu. Maaliif badhaasa na barbaachisa akkaataan itti amma dubbise kun jechaadha. Egaan walumaa galatti daawwattoota keenyaa qoosaadhuma kokkolfaadhuma waa walitti himneerra yoo ta'e gamanumaan warri Daqdaaqaa jettanii waamtan maqaa kana irraa naa kaasaa. Nama ofirraa ari'uun, oofuun, kaleessa qabsoo kana qabsoo hawwinu sana irratti holola bananii ijaaramuudhaan fakkeessanii waan baay'ee hojjetan jennee irratti duulluyyuu amma immoo yoo ammaa wal dhiibnee maal jenne immoo baddu baasa halagaatti wallaanna waan ta'eef ilma keessan kana kabajaan hammaaraatii fudhadhaa. Yoo inni bor idduma kaleessaatti deebi'ee immoo kan caaluun as baana. Ammaaf garuu galatoomii welcome back jennee galateeffannee fudhachuu qabnaa. Fayyaa ta'aa gara fuulduraattis qophii taajjabbii keessatti waan darbe waan ammaatti fiduudhaan egereedhaaf akeekituu tokko goonee xiinxala ni kenninaa. Akka isin itti gammaddan abdiin qabaa. Hin gaddiinaa xiinxalaa sirraa kennamu itti fufaa. Namni sodaatamu hin jiru. Namni taajjabbiin kun isaan hanqatu hin jiru. Kanaaf jabaadhaa wal jajjabeessaa nagaatti.